Some players play the game. Monster. The guy's a magician. So fast. Like smack you in the face. It's not human. Some players change the game. Cristiano Ronaldo bara 2012 gaafatame akkas jedhee deebisee konkolaataa Ferrari fi Porsche waliin madaaluun hin danda'amu sababni isaa lamaanuu motora garagaraan hojjetu waan ta'eef namoonni baay'een ati nama wayii irra ni caaltaa jedhu gariin ammoo namni tokko si irra ni caalaa jedhu dhimma kana murteessuuf yeroo dubbatan nan dhaga'am ani ammoo taphataan cimaan ana jedhee namanaa jedhee ture dhimma kana ilaalchisuun deeggartoonni kubbaa miilas bakka lamatti wal qooduun kun Messi kaan ammoo Ronaldo taphattoonni lamaan waggoota 20 oliif kubbaa miilaa sadarkaa olaanaadhaan taphataniiru badhaasa guddaa addunyaa Ballon d'Or dabalatee waancawwan gurguddoo godambaa isaanii keessaa qabu lamaan isaanii walitti badhaasa Ballon d'Or yeroo 13 fudhatan Messiin yeroo 8 CR7 Cristiano Ronaldo yeroo 5 badhaasa kana fudhateera jireenya kubbaa miilaa Sporting Lisbon eegaluun liigota gurguddoo Awuroopaadhaa 5 hunduma keessatti kan milkaa'e CR7 hanga Manchester United gadi lakkisee Real Madrid mallatteessutti morkii Messi waliin qabu hin turre akaadaamii La Mesiaati kan argame lammiin Argentinaa Lionel Messi ammoo ulaa warra Blue Granati argame achumatti goobane bara 2009 booda garuu kubbaan miilaa Spain Santiago Bernabeu fi Camp Nou irra akka marmartu ta'e sadarkaa addunyaatti hanga bara 2007tti badhaasa gurguddaa Awuroopaadhaa dabalatee taphattoota akka Kaaka faatu fudhachaa ture Ronaldoon Real Madrid waliin Messiin Barcelona waliin waancawwan baay'ee injifatanis morkii darbii El Clasico kan ho'isan taphattoota lamaan kana ture Cristiano Ronaldo taphoota 438 goolii 450 Real Madrid yoo galchu Lionel Messiin taphoota 476 goolii 471 Barcelonaaf galche baroota kana keessa Barcelona irra deddeebiin La Liga yoo injifatu Real Madrid Cristiano Ronaldo waancaa Champions League Awurooppaa to'atan waancaa La Liga lama fudhateera wanti jaalattoota kubbaa miilaa hanga irratti gaafii eenyutu caalaan rarraasaa jiru addatti ga'umsa taphattoonni lamaan waggoota mul'isanidha taphattoota kana lamaan gidduutti gooliin 2000tti dhiyaatu galeera bara 2007 eegalee badhaasa sadarkaa Awurooppaatti kennamu 29 keessaa 20 isaan lamaantu qooddate walitti waancaa 85 biyyaaf kilaba isaanii waliin fudhataniiru wal morkiin isaanii kilaba hanga garee biyyaalessaatti fulla'eera Messiin waancaa addunyaa Copa America lama dabalatee biyyaaf yoo gumaachu Ronaldoon waancaa Awurooppaa Nation League fudhateera waancaa addunyaaf badhaasa Ballon d'Or Messiin Ronaldo irra ni caala Champions League Awurooppaa fudhachuun ammoo Ronaldotu caala jireenya kubbaa miilaan Ronaldoon goolii 973 yoo galchu Lionel Messiin goolii 910 galcheera Messiin waancaa 48 Ronaldoon 37 fudhate garee biyyaalessaaf Ronaldoon goolii 143 yoo galchu Messiin 116 galcheera marree morkiin taphattoota lamaanii waggoota 20 oliif fuullee kun waancaa addunyaa 2026 ni xumuramu itti fufa kan jedhu gaafii nama hundaatiin waa'ee taphattoota lamaanii kana ilaalchisuun Angel Di Mariyaan akka Ronaldo fi Messiidhaa kubbaa miilaa yeroo dheeraaf kan to'atu hin jiru jedhe isaan kubbaa miilas jijjiiran jedha Di Mariyaan gaazexeessaan kubbaa miilaa Spain Julian Balaguin Messiin taphataa cimaa kubbaa miilatti Ronaldo ammoo taphataa cimaa goolii galchuu danda'u jechuun ibsee Ronaldo waliin garee biyyaalessaaf kan taphatee fi Messi waliin Barcelona keessatti waliin kan taphate Deekon ammoo waggoota 20 oliif kubbaa miilaa akkas to'achuun uumama sirrii natti hin fakkaatu kun kana boodas ta'uu waan malu miti jedheera morkiin Cristiano Ronaldo fi Messi goolii galchuuf badhaasa injifachuu qofaa miti addunyaa irratti hordoftoota miliyoona hedduu qabaachuun qabeenya miliyoona hedduu horachuunis addunyaarraa maqaa guddaa horataniiru amma Ronaldoon umrii 41 waancaa addunyaa irratti hirmaata Messiin umurii 38 guuteera waancaa addunyaa 2026 taphattoonni lamaan garee biyyaalessaa waliin addunyaaf maal mul'isuu fi riikoordii akkamii galmeessu kan jedhu ni eegama. But when two geniuses spread their magic simultaneously, we can't resist comparing them at every twist and turn. Who's better? kadhimamaan badhaasa Ballon d'Or Harry Kane waancaa addunyaa bara kanaatiin taphataa Ingilaanditti abdatte ragaaleen akka ibsanitti immoo riikardiin Kane garee biyyaalessa Ingilaand waliin qabu gaarii miti Diiniyaas Bashiir dabalata qaba. It is going to be Harry Kane! Oh, that is staggeringly good!
Englandiif taphataa bakka bu'aa hin qabne jedhama. Kaadhimamaan Ballon d'Or taphataan sarara fuulduraa kilaba Bayern Munich Harry Kane. Bayern Munich waliin yeroo dinqii kan dabarse Harry Kane hojmanii biyya isaa waliin hin xumurin qaba. Dursaan taphattoota England Harry Kane biyya isaa waliin waancaa tokkollee hin arganne. Ta'us bakka inni hin jirretti gareen biyyaalessa England leenci ilkaan hin qabne ta'uusaa mirkaneessira. Taphamichooma England istaadiyeemii Wembley irratti Uruguay fi Japan waliin taphatte irratti Harry Kane hin turre biyyi isaa Simone. England Thomas Tuchel leenjaa bara 1966 booda shaampiyoonii addunyaa ta'uuf qophiirra jirti. Taphataan umrii 32 Harry Kane taphoota 112 goolii 78 galchuun taphataa England jalqabaas ta'eera. Harry Kane kilaba isaa Bayern Munich waliin waancaa 3 argatee jira. Bara kana qofa taphoota 56 goolii 64 galchuun yeroo dinqii dabarse. Taphataan duraanii garee biyyaalessa England fi xiinxalaan kubbaa miilaa Chris Sutton Harry Kane taphataa murteessaadha jedhama. Osoo inni kubbaa miilaa irraa soorama bahee namoonni hundi garee biyyaalessa England irraa abdii kutatus jedhe. Tottenham keessaa waancaa malee bahus dhuunfaasaan yeroo milkii dabarse. Boodarraa erga gara Jarman deeme gaaddidduu waancaa dhabuu Harry Kane irraa ka'uun Bayern Munich waliin yeroo gaarii dabarsaa jira. Waancaa addunyaa baranaa irratti England ramaddii laa jalatti Croatia, Ghana fi Panama waliin ramadamte. Harry Kane garee biyyaalessa England waliin waancaa fudhatee hin beeku. Waancaa Awurooppaa irratti yeroo lama xumuraaf ga'uun Italy fi Spain mo'amanii. Waancaa addunyaa irrattis bara 2018 marsaa walakkaa xumuraa irratti Croatiaan mo'amuun waancaa addunyaa waggaa 4 dura Qatar qopheessite irrattis marsaa nuusa xumuraa irratti Firaansiin mo'amuun dorgommicha keessaa bahanii. Tapha Firaans waliin taphatan irratti Harry Kane peenaalitii osoo hin galchin hafeen England dorgommicha keessaa baate. England waggaa 60 booda waancaa addunyaa akka argattuuf imaanaa Harry Kane fi waahillan isaatti kennitee jirti. Taphataan duraanii garee biyyaalessa England Paul Robinson Harry Kane taphataa bakka bu'aa hin qabnedha jedhama. Dabaluun carraan England waancaa addunyaa fudhachuuf qabdu yeroo Harry Kane jiru kanatti jedhama. Gareen biyyaalessa England sarara fuuldura irratti Harry Kane dabalataan Ivan Toney fi Ole Watkins qaba. Ta'us bakka Harry Kane taphattoota bu'an miti. Waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaan qopheesse irratti Harry Kane goolii 6 galchuun taphataa goolii hedduu galchuun xumureedha. Dorgommii guddaa waancaa Awurooppaa fi addunyaa irratti goolii 15 galchuun taphataa seenaa guddaa qabudha. Chris Sutton fi Paul Robinson akka gareetti England akkasuma akka dhuunfaatti Harry Kane kan bara 2024 waancaa Awurooppaa irratti tapha xumuraa irratti Italy mo'aman ni caalu jedhani. Harry Kane dhuunfaa isaanis bara kana isa yeroo kamuu caalaa yeroo gaarii dabarse. Goolii hedduu galchuun sadarkaa Awurooppaatti badhaafamaa kophee warqeetti. Tapha Champions League Awurooppaa irratti hanga marsaa walakkaa xumuraa deemuun shaampiyoonii dorgommichaa Paris Saint-Germain mo'amanii. Paul Robinson shakkii tokko malee Harry Kane badhaasa Ballon d'Or ni fudhata jedha. Kane sadarkaa kilabaatti waancaa hedduu argatee jira. Waancaa addunyaa irrattis wanti milkeessuu qabu jira. Kun ammoo Ballon d'Or fudhachuuf carraa guddaa akka qabu beekamaadhaas jedhe. Waancaa addunyaa bara 2026tiin riikardiin baay'een fooyya'uu akka danda'an ni eegama. Waggaa 4 dura Kaataritti goolii 172 galuun riikardii ta'uudhaan galmaa'ee ture. Amma taphoonni 104 waan taphatamaniif riikardiin haarofti ni galmaa jedha. Xiinxala ESPN Shifarraa Jaamboo akka ta'anitti qindeesseera. Get ready for the greatest event in history. In 2026, Kamisa dhufuu eegalee ijji jaalattoota kubbaa miilaa gara Meeksikoo, Kanaadaa fi Ameerikaa ilaaltiin yeroo jalqabaaf biyyoonni 48 kan irratti hirmaatan waancaan addunyaa eegaluu dhiyaateera. Kamisa dhufuu yaadannoo waancaa addunyaa bara 2010 kan waliin qaban Meeksikoo fi Afrikaan kibbaa morkii godhanii eegala. Taateewwan dinqii fi riikardiiwwan baay'een kan itti fooyya'an waancaan addunyaa ammas riikardiiwwan haaran dabalamuu akka danda'u eegama. Akka xiinxala ESPN jedhutti waancaa addunyaa kun seenaa keessatti riikardiiwwan haaraa ta'an baay'een galmaa'uu danda'a jedhama. Jalqaba biyyoonni 32 irratti hirmaachaa kan turan waancawwan addunyaa darban waliigalaan taphoonni 64 kan taphataman yoo ta'u, bara kana yeroo jalqabaa biyyoonni 48 kan irratti hirmaatan taphoonni 104 riikardii haaraa ta'an. Kun ammoo leenjistoonni, taphattoonni akkasuma gareewwan biyyaalessaa akkuma taphoonni baay'atan riikardiiwwan akka galmeessan gochuu danda'a jedhameera. Riikardii goolii hedduu galchuu, kaardii baay'ee argachuu, taphoota baay'ee irratti hirmaachuu fi kan biroo waancaa addunyaa kanaan haaraa galmaaf eegama. Waancaa addunyaa 4 irratti walitti aansee leenjisuun waancaa 2 injifachuun riikardii kanaan dura leenjisaan duraanii garee biyyaalessaa Jaarman lixaa Haalmant Iskoon qabame fooyya'uu danda'a. Leenjisaan kun taphoota 25 waancaa addunyaa irratti dursuun riikardii harkasaa jira. Waancaa addunyaa 2 waancaa Awurooppaas injifachuun leenjisaa
taphataa duraanii garee biyyaalessaa Speen Vicente Del Bosque waliin seenaa qaba. Marree waancaa addunyaa bara 2026 kanaan riikardiin waggootaaf ture kun leenjisaa garee biyyaalessaa Firaans Didier Deschamps fooyya'uu danda'a. Erga bara 2014 eegalee taphoota waancaa addunyaa 3 darban irratti taphoota 19 garee biyyaalessaa Firaans kan durse Deschamps hanga xumuraatti imallaan riikardii taphoota baay'ee waancaa addunyaa dursuu dhuunfata. Waancaa yoo fudhate ammoo riikardicha ni qooddata. Waancaa addunyaa bara 2022 Kaataaritti qophaa'een waliigala gooliin 172 irratti galuun riikardii ture. Bara kana biyyoonni 48 taphoota 104 kan taphatan riikardiin goolii hedduu galuu danda'a. Waancaa addunyaa Kaataariin tapha tokkoon giddu galeessan goolii 2.9 gala akka jechuutiin kunis riikardii bara 1998 fi bara 2014 akka fooyya'u godhe. Haala kanaan waancaa addunyaa 2026 gooliin 230 ol galuu malaaf eegama. Kun ammoo riikardii bara 2022 galmaa'e goolii 50 caala. Giddugalaan akkuma waancaa addunyaa Kaataariin gooliin 2.69 kan galu yoo ta'e walii galaan amma goolii 280 galuu danda'a jedha ragaan oobtan baase. Akkas taanaan ammoo riikardiin amma galmaa'e goolii 100 caala. Riikardiiwwan biraa waancaa addunyaa 2026 ni galmaa'uudhaaf eegamaniin taphattoonni buleeyyiin umrii 40 fi sanaa olii hirmaachuudhaan erga bara 1930 eegalee waancawwan addunyaa darbaniin taphattoonni 7 qofatu umrii 40 fi sanaa oliin waancawwan addunyaa darban irratti hirmaateen bara kana garuu kun fooyya'uu danda'a. Kiristaanoo Roonaaldoo dabalatee taphattoonni 7 waggaa 40 fi sanaa oliin waancaa addunyaa kana irratti ni hirmaatu. Taphattoonni kunneen keessaa 2 yoo xiqqaate dirree seenanii taphannaan gama kanaan riikardii haaratu galmaa. Waancaa addunyaa 4 irratti goolii 16 galchuun riikardiin kanaan dura lammiin Jaarmar Miroslav Klooziin qabames fooyya'uu danda'aaf eegama. Taphattoonni akka Kiiliyaan Mbappee, Lionel Messi waancaa addunyaa kanaan hirmaachuun riikardichi akka fooyya'uu danda'u akeeka. Messiin goolii 4 yoo galche Kiiliyaan Mbappeen goolii 5 galchinaan riikardii Miroslav Klooz kana ni fooyyessu. Riikardiin biroo akka fooyya'uuf eegamu keessaa dargaggeessa riikardii goolii baay'ee hedduu galchee badhaasa kophee warqii argateen kanaan dura Toomaas Muular umrii 20 bara 2010 galmeesse akka fooyya'uu danda'u eegama. Kanaaf ammoo taphattoonni akka Laamin Yaamaal umrii 18 taphachuun riikardii kanaaf ni fooyyessuuf eegama. Riikardiin umrii 21 gadiin badhaasa taphataa cimaa argachuu taphattoota akka Deezarii Du'ee, Leenaardi Kaarlii Enrich fa'aan akka fooyya'u eegama. Meetira 41 irraa gooliin Deevi Viyaan galchee umrii 17 fi guyyaa 239 goolii galchuun riikardiin kanaan dura Peeleedhaan qabame. Garaagarummaa goolii baay'ee 10 fi 1 Hangaariin El Salvaadoor kan mo'atte taateewwan waancaa addunyaa kanaan akka fooyya'aniif eegaman jechuudhaan xiinxalli ESP Spain baase ni mul'isa. Players very much on view here. Bayern Munich Rio Nogumoa Liverpool irraa mallatteessifachuu fedha jedhame. Shaampiyooniin Bundesligaa Jarman Bayern Munich dargaggeessa umrii 17 Nogumoa Liverpool irraa mallatteessifachuuf fedhii olaanaa qaba. Ta'us kilaboonni lamaan ammatti marii ifatti hin eegalle. Garee biyyaalessa England waliin Floridaatti kan argamu Nogumoan dhimma dhuunfaa irrattis akka marii hin taasifnetu himame. Odeeffannoo qaamolee amanamoo irraa baaniin Liverpool taphaticha gabaaf akka hin dhiyeessinee fi miseensa garee jalqabaa taasisuuf akka hojjechaa jiru BBC'n gabaase. Liverpool taphataa sarara qarqaraa RB Leipzig Yaan Diyamoondee akka mallatteessifata taanaan Nogumoan carraa dorgommii argachuu dhabuu mala jedhamaatiira. Kanaan kunis taphaticha gurguruudhaaf akka dirqamutu himame. Nogumoan bara 2025-26 Premier League Englandiin yeroo jalqabaaf taphachuun goolii 2 galchee tokko mijeesseera. Tapha goolii 3 fi 2 Newcastle injifatan irratti goolii injifannoo galchuun isaa ni yaadatama. Tottenham Hotspur Andy Robertson bilisaan mallatteessifate. Lammiin Scotland umrii 32 Andy Robertson Liverpool waliin waliigalteen qabu xumuramuu isaatiin kilabichaan gargar ba'uun ni yaadatama. Kanaanis Tottenham bilisaan taphataa kana mallatteessifate. Robertson waliigaltee Liverpool waliin qabu ganna kana yeroo xumuramu adoolessa 1 irraa eegalee taphataa Tottenham ni ta'a. Kilaboonni lamaan dhimma jijjiirraa taphatichaa irratti kan waliigalan yoo ta'u Liverpool ergisaan Roomaaf taphachaa kan ture Kostas Simikas iddoo Robertsonitti deebifachuu barbaada jedhameera. Guyyaa xumuraa Everton injifachuudhaan liigicha keessa turuusaa kan mirkaneeffate Tottenham
Roberto Di Zerbi jalatti qaawwa qabu duuchuudhaaf hojjechaa jira. Robertson taphataa waggoota dheeraaf dinqisiifataa ture kan jedhan Roberto Di Zerbin taphataa gahumsa teknikaa muuxannoo fi hoggansa akkasumas xiinsammuu olaanaa qabudha jechuudhaan jajani. Bara 2017 Hull City irraa Liverpoolitti kan jijjiirame Robertson taphoota 378 Liverpooliif taphateen waancaa Premier League 2 fi Champions League 1 dabalatee waancaa hedduu taphataa injifateedha.